Oromooti jedha geeffadhaa wallahi. Anaaf isiin feesbuukii adii walitti hin qabnu. Adii walitti hin qabnu ture. Wallahi dhugaa isin jedhaa dhaggeeffadhaa. Miseenjerii walitti hin qabnu. Guyyaa takka anaaf isiin heloo waliin jenneenii walii barreessineen hin beeknu. Garuu guyyaa takka akka tasaa anallee anis waa'ee isii yaadaa ture. Wallahi dhaggeeffadhaa. Guyyaa takka miseenjeraan ta'u. Wallahi rabbiin naarga. Ana isiillee waa'ee isii akkama zimbiroo hin jiraame namuu jinaasee ani baay'ee hin beekti isiin amala kiyya nama takka garaa qulqulluun jaaladhaa itti dharaayaa garuu wanna silaa nama tokko nama jaalladhu nama kabaju sanirraa dhiiras haa ta'u dubartii yoo gaafa walte muna barreessiti maarre waa'ee feesbuukaa moo maal si gaafadheette? Hin barreessi. Namni iimeelii walitti waan qabnuuf dura iimeelii san ani yaadannee san yoo si bira jiraate si gaafadha. Waan saniif natti dawwalte laal anillee isii natti haasee isii of keessatti yaadaa deemu dhugaa isin jala dhaggeeffadha. Of keessatti of yaadaa deemu na barreesse ajaa'iba natte. Nada malee viidiyoo batte yeroo sanuu shakkee maaliif akkanatti turte guyyaa san kun aduu guyyaa san wallahi miseenjera akkanatti wal dubbisne moo wal wanti jedhu lammaffaa waan ajaa'iba natti ta'e ammas innis maali isii waa poosti gooti anammoo waan isii saniin faallaa jecha isii sanii hin agarre wallahi feesbuukii walitti hin qabnu anaaf isin wanni isiin poosti gootellee natti dhufu tarii kiyya isitti dhufuu mala ani ta isitti hin beeku anatti ammoo follow isiillee waan hin qabneef wanni isiin jettu wallahi natti hin dhufu wanni naafiin poosti gootu natti hin dhufu feesbuuk irratti anammoo isiin poosti achi goote anasi waa poosti godhe wal maarree jettaniiti isii tuquudhaaf poosti gootee naan jedhu namni argitanii waan isiin poosti goote faa kiyyaan wal qabata iskrooshiit godhanii natti kaasanii natti subhaanallah ajaa'iba natti ta'e ati maaliif wanni kun mee sitti hin dhagaamneeti akka nama takkaatti jechuun adii ajaa'ibsiisan koomatti kiyya jalatti dhufanii wal dorgomtanii fa'anaan jiran. Now what dorgom blog jala turte dorgomni tun tammi jedheetu maal laala namni gariin immoo kadiiriif ati walii mari'attanii poosti gootanii maal taatanii naan jiran deebi'anii immoo maqaa kan kee fidanii sarchi faana jala gochuut jalqaban hin dhufu kaa maqaan kee lamin ol jala hin jirru mi'aadii walitti hin qabnu normaal Danetini kotu lale kakoda yefadu kafanya wala mambaka kan man be wallahi ra aywa garu jechuun ati maaliif maqaana balleessita qoy min ማለት ነው አማሪፋ ነው ጃሴ እኔ የሸገር ልጅ ነኝ ምን ማለት ነው Ay jechuun maqaan balleessite akkamitti yoo itti gaafa na hojiin jirtu ani deemee sitti nyaata guyyaa guutuu osoo yeroo takka gadi hin taa'in bishaan nyaata osoo hin jedhin olii gad deemee waan na argadhe sitti fidee si jiraachisaa ture miti. Waan Allah እውነት ነው akkasuma akkasii miti takkaa deemtee bishaan jigee ol kaastee qarshii takka natti fiddee beektaa gaafa na waliin jirtu. እውነት ነው Anna maaltu si keessaa nyaata yeroo na waliin jirtu san. እኔ ምን አውቃለሁ በጣም እንደረቃለሁ በጣም እኔ ባላለሁ በጣም እኔ አሎፍሪ ኦሮሞን ኦሮሞን ላኢላ ከዱሪ ሲቲ ፈካቲን አም ኦሮሞን nama amaarifa haasi dura nama amaarifan beenne badawatti beetimi oromoon amma salaxantee jirti nama amaarifan beennellee amma namatti lakkaa'u eegaltee jirti warra akka kiyyaa kana kanaafuu oromiifummaa nuufaase የኔ ቆንጆ ይቅርታ ይፋም ዋናላ ማለት ዘማዲት ይረዴ ማሻአላህ ተባረከላህ sorry I'm sorry bro
Irra deebiika. Mee maal jetti maal jetti? Jechuun jidduutti maal jetti? Dhugaa siin jedhu bakka yenee jedhesan yiqirta shisma di ya rabbi daqiiqa rabbiin si afaan dhaggeeffadhu rabbiin si afaanii baasee jiraati waan bare silaa namni hin dhiisu Oromoon akka jette namni kun hundi yoo addaan nu eegan hin danda'an anamma dhugaa siin jedha ati ani akkana fakkaatutti yoo akkeette ammas jechuun makmaasi kun xiqqoo dhiifamaa hojii Oromooti dhiifamallee naa godhaadha. Xiqqoo safuullee akkeette ammas jechuun makmaasi kun xiqqoo dhiifamaa hojii Oromooti dhiifamallee naa godhaadha. Xiqqoo safuullee wanti jechuun garuu makmaasa maal godha? Oromoon maal jettee maarree wal bartee mana taaziyaatti walitti yaatii jedhame. Maqanaatti si tokko gisee ol bira keessa kam namni amma laal osoo namni illee kadiriin akkana hin jedhini siin jedhan hin jetta hin beeka rakkoon qabu jedhi amma naan jetta siin hin jedhu dammoo jaartiin tiyyatanii amma fuudhelleen isiitu akkana siin jahee jetteellee nama muufatu miti. Ati jeesi galcha rakkoon qabu. Dhageessaami isiitu akkana siin. Eshi waliin jirra okay eshi ni galchita qoy dhageeffadhu. Jaartiin tiyyalleen nama akkasitti akka kee duraanii sanfatti nama hinaafaa qabu miti. Anammoo wanni akkana na gabbisee jaartii hinaafaa hin qabne fuudhuu kiyya. Dhageeffadhu. Wanni akkana anamma akka nama tokkotti anamma siin gaafachaa ture ni bara. Gaafii san ganaa na deebisa. Wanni akkana na gabbisee wanni akkana amma namni hedduun naanii irratti argu garuu namaan irratti arga. Jijjiiramtee jirta wanni naan ja'aniif waniin akka jaartii akka keetitti hinaaftu hin qabu. Ati qaama kee caala hinaafakeetu guddata. Kana hin beektaati sofitti. Garuu maal jechuu barbaada gaa maalti toto gaafii keessa na deebisi maal keessatti tolee yaani jechuun maal harkatteeti ka gaafa ana bira jirtu sitti sooree olii gad jedhee sitti xaaree halkanii guyyaa osoo hin jenne Maaloo koomatti dhiisa baala dhiisa kan tolatti suu kalamaata. Dhagee osoo qorraa fi aduun jedhin sitti rafa'ee birrii sitti fidee si nyaachisaa ture. Mana bareedaa keessa si galchaa ture. Mana baala habdiin keessa galtu gibbii guutuu sitti fidee keessa si galchaa ture. Saa olaala. Saa olaala. Subhaanallah miti. Saa olaala. Waa mana sanyaa dhaare habiibi ana akkili jidaar ana maafiyaa. Okay akkasii mire maaltitu gaafa san dhabiila eeshi dhageeffadhu maaltitu gaafa san qaama baasuu si dhoowwe amma maaltu qaama si baasisiise maal maqaa kiyya nyaatta maal jechuudha. أنا أكل بيعينات اسمع أكل شرو إثيوبيا هذا شرو ايش الحين برجر ألبت بيعينات غير عشان تصير دبة أنا كده بس بعدين في واحد تجار امشي على سيارة ايش عشان كده أنا يصير دبة هذا فوني ببلشوا بعدين كده وفي وال يا واو الكبت مجرو يجور ما في والقبشوا اوكي سالمانين برباد ما كان بليسني غارو وانت لا ماس غافي لمتا yeroo ali waa posting keessi bira dhufa Facebook irratti yookaan TikTok irratti amma si agarre daaba kennuun argisiifatiin kaarabii jedhu أنا تقطع على الرجال أنت شوف هنا مشكل حرام عليك يا ولد تقطع من هذا ما شاء الله سر تقطع إلا لا نمتي تمال جدبيتا جارسي كانس بيتي كانالي بيتي كانالي بيتي جرا لكن كوبي فراتي جالي كوبي فراتي بيتي سلام شوف نانجا شو ديمت أنا سوت التين إيش لا أما لا ساعتي وندلو أرجسي فتارتا كانالي دابن أرجسي فتارتا إلا لا دقيقة الله أكبر ثاني من نامتي ما جت بيتا أرهنتنا لا إنك كتبر حركك يكان أسيجد نراهمور دابا قرشي فتبر حركك يكان أسيجد ديت أسيتنا نراهمور قرك يكان
na haa maarree godhu. Asirra waa agarsiifatti bara. Morma kana na haa qabu. Asii waa agarsiifatti bara. Har'a guyyaan kun jetteeti gadi kaate jedhama. Nama tonqaa'ee akka kiyyaa kana jiraame ka waa hunda dafee faamu. Achumatti nurraa jedheen jaan. Haatillee amma achumatti. Okay. Yeroo haasoftu asii fi as nutti hin qaqqabatin. Yoo ammoo jaartii lammaffaa laayida yoo lammaffaa ta'ee lakkii akkasitti rakkoon qabu kaa jettu taate هذا لا يدخل حتى إذن حق الشيطان لا يدخل خلي إنسان ما في مشكلة Itoophiyaa san keessa hin taate akii afaan Oromoo nuti rabbii jedhu bara ilmi Oromoo biyya bulchu keessa hin taate Oromisa amma siyaasaa keessa nu hin galchine. Amma siyaasa laala namni kenna osoo waa'ee jaalalaa osoo waa'ee siyaasaa keessa siyaasaa nu hin galchineeti Oromiffaa nu waase. هذا تويبتشو هذا اسمه شيطان بعدين مشكل انا دخل في البيت انا بدك يعني هذا لازم ما عرفتي فكرت كوي عرفتي لكن فردتني نانتي كوي وكامو مالكي كوي جيرابي نان بيفيك يوني جنين نان عرفتي تفكرت أنا اللي خلق شوف هذا الوجه هذا إثيوبيا شوف يا ولد إيش فيك أنت وش بالك شوف الهاتف هذا نوبال شوف إيه هذا إيه شوف كبير شوف الحمد لله رب العالمين أكد تريد تنافل أنت أنا قوم أنا وقف أنت Eegal jaartii naafaa qabne fuudhe laa. Durgiseen uffata kaadde uffanni akkana na jalaa jecha'ala. هذا شوف مشكلة يمكن هذا مدى مع اللي حق الحين ما في شغل بس أكل نوم أنا أكل شغل 24 ساعة شغل عشان كده أنا سويت أنا شغل شوف هذا حقيقة يا ناس كذاب أنا كلام كذاب طيب هذا مدام حق الحين مدام كبير صح هذا أنا اسمع حبيبي اسمع أنا بقول لك مدام هذا بطل كبير ورا كده amma ana saalfachuu eegale durii isii saalfataame amma ana saalfachuu eegale maaliif nama guddaa ta'e amma nama guddaa صارت لما تقاطع اويسي يعني انا لما تبقى بس انا اتعلم حقيقه انا اول شغل كثير عشان كده اكل وين روما كثير روما ده جرى جرت كومنتي سجلت يا عمي ليش انتوا تضحكون هنا تحت تجلسوا نمني لبس دي في جات مال عشان قبل شيء كثير أكو أورومو تجلت بريسا أنا أورومو ربنا يودا كيسي شوف إنش أكيد تيسا معلش عندك حبيبي لا أكيد فتوى إيش أمارينيا نقريشا هاي أمارينيا نقر من مركون قبوا سيداجي فت أنا فقل أماري في كانت إيش أورومينيا نقر بكا بورمي كاوبوالا أورومينيا بكا تني ليلا قوان عاي فلقي هاي ما دامي أما كم يعني بورتي كنا قبضي صح وانت تنافسات وانت تياكبات تيجي بلا يا تاتو تيتكونو وانا بربادي نافساتو وانا أبان جلا لا wanni posti godhu dhiiseefillee naaf taati jedheeti poostillee hin godhu olillee hin baasu
إجا سادم أفول ربي سيحاك أركي ربي إجا سادم أفول سفيدين تيك توك رسفيدين سبحان أي آمين إجا سادم أفول ربي سادم لا سبب أتيسي فردتيف لا أتفردتيف اللي ما شاء الله تبارك الله حلو كويس زيد زيادة إلى في شيء باقي أكمل تاني أصدري وانا أتيجت اللي عندك عندك جتامي dhaggeeffadhu bula hagar hada korci roza abbi sanudo qatar jirten roza kana guuta kana kutil dirib jare duba kana bilit subhanallah akinnom atis khadalaga qabdu habibi mukhayyib shagil akil shوي